Asii Abiy Oromoo jechuu barbaadee jedha tokko dhufe. Rakkoon jiru guddaan maa inni sammuu isaa keessa siyaasaan nyaatamee jira bukaa'eera. Waa'ee siyaasaa yaada waa'ee uummanni dhumaa jiruu dhiiseera. Sinii galee Abiyyi ati Oromoo jettus Oromoo miti jettus Abiy Oromoodha jettee Oromoo ajjeesaa jirta maarree. Qalaa jirti Abiy Oromoodha jettee. Ati Oromoo miti jedhee irraa mulqe ofeete kenniifi ofeete irraa mulqe. Marroon Oromoodha jettee Oromoo ajjeesaa jirti. Ati Oromoo miti marroon Oromoo miti shaneedha jedhu ofeete. Garuu jarri marroon Oromoodha jettee Oromoo ajjeefti. Abiy Oromoodha jettee Oromoo ajjeefti. Kana liqimsine ammallee namni. Ammallee kana sammuu keessaa hin qabu. Sii galee. Rakkoon guddaan ilaalcha siyaasaa lubbuu dhiiga akka kaleessaatti ciibsee namni wal gurraa jiru ilaalcha siyaasaa keessaa baha. Duun qabu. Dhiigni qulqulluun duun qabu jedha. Ilaalcha siyaasaa keessa taati kaleessa imimmaan buuftee akka sanatti bu'aa jirtu. Ilaalcha siyaasaa kaleessa haati imimmaan buutee akka sanatti bu'aartu siyaasa keessaa quban qabdu. Eenyu akka aangorra jiru, eenyu akka lolaa jirutu gaafatanii hin beektu jechuudha. Kaayyoon guddaan ilaalcha siyaasaa sammuu keessan keessaa baasaa. Abaa'oo deeggartaa deeggari garuu dhumaatii uummataa irratti quba siyaasaan itti laatin. Mootummaan rakkoo qabaa, abaa'oon rakkoo qabaa jechuudha. Kana amanii fudhadhu. Kan Wallaggaa waggaa meeqa boosisaa jiru ilaalcha siyaasaati jechuudha. Ilaalcha siyaasaati kan waggaa meeqa obboloota keenya Wallaggaa keessatti kan dhiiga isaanii akkana mataa kuchisiisee mataa fannisiise ilaalcha wal dhabbii obbolootaati jechuudha. Ati diinamma rakkoon guddaan jiru ati Oromoodha jennaan Abiy Oromoo miti marroon Oromoo miti yoo jette diinni sanatti siin abanu. Abiyyis Oromoodha jedha marroonis Oromoodha jedhee amana. Diinni kanumatti amana. Ati garuu isaa Oromoof Oromummaa namarraa kenni namarraa mulqi taayiti. Diinni garuu afaan Oromoo dubbattee an Oromoodha jennaan si ajjeesa. Sii galee kanatti fayyadamuu danda'a jechuudha. Rakkoo guddaan waan salaalee keessatti ta'aa jiru kana ilaalcha siyaasaan ilaaluun cubbuudha. Utuu qeenaadha Oromoo nagaatee har'a ngurraamu ture. Osoo obbolowwan lachan osoo obbolowwan lachee irra saasaan haadha walii wal xaluu dhiisanii har'a qeen Oromoo imimmaaniin hin guutamu ture. Osoo obbolaan lacheen Oromoon walitti dhukaasuu dhiise har'a salaaleen hin boossu turte. Diinni harka galfate saka diinaa qofan ilaalinaas hin diinni silaa diinaa. Osoo obbolaan lamman walii galtee qabate haati Wallaggaa waggaa meeqa fayyaa hin boossu turte. Imimmaan si fuulli si imimmaan qofan ta'u ture. Osoo ilaalcha siyaasaaf aangorran turaaf aangoon qabadhaadhaan wal loluu dhiifame har'a shawaan qeensi dhiigaan hin guutamu ture. Sinii galee? Sinii galee? Qeensi har'a dhiigaan hin guutamu ture jechuudha. Inni kaan marroon nuuf xaayireedha. Inni kaan Abiyyiin nuuf xaayireedha. Dogoggorri guddaan kanaa miti. Obbolowwan lacheen kun akka inni dhumuuf warroota karaa saaqan warroota akka ilmaan Oromoo dhumuuf karaa saaqan mootummaaf abaa'uudha. Wallaahi billaahi jaallattee jibbe ilaalcha siyaasaa ilaaluu dandeessa. Ayyaroon sitti haasa'u kanatti yookaan Abiyyi deeggaree yookaan marroo deeggaree miti. Wallaahi Oromoon dhumuuf ka sababa ta'e waliigaltee dhabuu obboloota kanaati. Ka diinni akka qalu taasise ka diinaaf karaa banee Oromoon nagaa dhabuudha. Ka qe'ee Oromoo keessatti waliigalteen dhabame. Waliigalteen obboloota lamman gidduutti dhabame har'a haati kun akkanatti akka bokkaatti boosse jechuudha. Akkasiin boosuuf namoonni karaa saaqan Oromoota akka Oromoon gorraamuuf qalamuuf namni barrii bane Oromoodha wallaahi. Ka akka inni diinni haadha keenya imimmaan irra dhangalaasu morma irraa fuudhuuf karaa saaqe Oromoodha. Obbolaan lamman walitti dhukaase osoo inni nagaa barbaanna jedhu walitti dhukaasa diinni Oromoodha hidhee si amana. Atama fakkeenyaaf qaamni biyya bulchaa jiru Oromoo miti jedhe yookaan abaa'uun Oromoo miti jedhe garuu diinni sana hin jedhu Oromootti si beeka. Ka bulchaa jirus Oromoodha abaa'uus Oromootti beeka. Inni ajjeesuudha. Abaa'uu yoo arge sin ajjeesa. Ka mootummaa isoo arge ajjeesa. Amma diinni akka inni itti nama hubateeti. Rakkoon guddaan nu keessa jiru ilaalcha siyaasaaf aasidummaa siyaasaa kaansarii siyaasaa nyaatameera sammuun keenya. Adoodeeraa jechuudha. Sinii galee adoodeera. Diinni gaafa si argee osoo waraana Abiyyiif abaa'uu arge diinni ajjeesa. Diinni har'a qale kuni waraana Abiyyi sin ajjeesa abaa'uu sin ajjeesa ture. Ajjeesaa jira sin agarsiisaa jira abaa'uu irraa mataa kutee sin agarsiisaa jira bar. Nama nagaa irraa mataa kutee sin agarsiisaa jira bar. Diinni waraana Abiyyis waraana Marroos Yaalmarroos hundayyuu in ajjeesa arginaan hin qala. Oromoo jibbaa Oromoo qaba waan ta'eef kana keessatti
ilmaan obbolaa lama walitti dhukaasa haadha ofii boossisa akkasiin buqqaatuuf sababa ta'a. Wallisoo shawaa keessatti salaalee keessatti abaa'uu fi kaqalamee ergitan malee mootummaan qallaalii haadha salaalee boossisaa jiru. Dhugaan dhossinaa. Dhugaan dhossinaa. Abaa'uu fi mootummaan qallaalii salaalee boossisaa jira. Salaalee qallaalii boossisaa jira abaa'uu fi mootummaan jechuudha. Waraanni mootummaa waraanna abaa'uu salaalee keessatti dhiiga boossisaa jira bar. Ka Oromaa qofa miti bar Oromii morma kute jettan mitiire abaa'uu fi mootummaan dhiiga boossisaa jira salaalee keessaa bar. Dhiiga boossisaa jira bar. Wallaahi billaahi. Beekaa'oo siyaasaaf harka walirra qabuu ta'e mal yoo dhugaa haadha keenyaa dhossuu ta'e mal hin dhufan ijoollee salaalee ol isinii galcha ijoollee obbolaasaa abaa'uun iyyisiisaa mootummaan iyyisiisaa oolu jechuudha. Ol isinii galcha ofeetan isinii galee salaaleen qaabota sadiin dararamaa jirti yeroo kanatti. Abaa'uun hin dararaa. Amaarri dhuftee achirratti hin qalti kunoo akkasiin argaa jirtan hin qalaa jirti. Mootummaan akka kana ganamaa galgala hin ajjeesa irra shana. Haati salaalee kabaa jirtuun waraana sadiin isa qalame qofa argitan imimmaansi kallattii sadiin buufamaa jira. Mootummaan rashanaa jira. Abaa'uun rashanaa jira. Waraanni diinni bakkee dhufee rashanaa jira. Qe'een Oromiyaa waggoota 5 guutuu imimmaaniin ka guutame waliigaltee obbolootaati dhabu. Wal waraanuu haadha ofii waraanuudha. Qe'een Oromoo waggaa 5 guutuu imimmaaniin ka guutame. Akka qalamnuuf kan sababa ta'e abaa'oo jedhanii kan mataa muranii akka sanatti mukatti fannisan obboleessa kee dhiiga kee Oromoo ture. Oromoodhannis bara. Har'a mucaa daa'ima lafaa ol deemu ka qaleesii agarsiise mucaa daa'ima waggaa 3 asirra waa isa muka falaxu sana asirra kaa'anii si agarsiisaa jiran sun siyaasa keessa jirti waan isiin Oromoo taateef. Mucaa daa'ima asirra dhagaraa jenna nuti faasii. Daa'ima faasiin asirratti faasiin kutan argitan miti. Sun waan Oromoo taateef malee waan Abiyyiin marroo taateef miti. Si galee waan Oromoo taateef si ajjeesa diinni ati garuu asii walitti dhukaafta haadha kee boossifta ilmaan kee boossiftaa jechuudha. Abaa'oon salaalee boossisaa jira. Yeroo kanatti mootummaan salaalee boossisaa jira. Diinni inni bakkee qaalee nama agarsiisaa jira. Boossisuu osoo hin taane qaalee yeroo qaqqabdee boossiyyuu dhabsiisaa jira. Sinii galee amma rakkoon guddaan inni keenya Wallagga keessatti kan wal fixaa jiran haati Wallaggaa kan waggaa meeqa bu'aa jirtu irra caala Amaara caala Oromoo miti kan walitti dhukaasee haadha Wallaggaa imimmaan irraan qorre waggaa 5 guutu. Oromoo miti. Waraana Shimallis Abdiisaa Oromoo miti. Kamaroo Dirribaa Oromoo miti. Walitti dhukaasanii haadha Wallaggaa waggaa 5 guutuu boossisanii bara. Haadha Wallaggaa jechuudha. Haadha nagaan jiraattu jechuudha. Yoo dhugaan dhugama saba kanaa qabaatte gannummaan si keessa jiraate hin jirre yookaan gannummaan dhugaan sabni kun naquuqa siyaasa nan barbaachisu yoo jette furmaanni haati kee nagaan taa'u qofa. Haati kee yeroo kaatti bilisummaa siin barbaaddu nagaa qofa. Nagaan jiraachuu. Yeroo kanatti haati Wallaggaa kan isiin barbaaddu haati Salaalee Shawaa kan isiin barbaaddu nagaan jiraachuu qofa nagaa barbaaddi. Bilisummaa siin barbaaddu nagaadha. Ajjeefamaa. Lafa nagaa irratti ajjeefamaa. Qalamaa si agarsiifamaa jira jechuudha. Rakkoon kaansarii yaada abaa'uu maal si godhee jira. Kan uummata kanaaf waggaa 5 guutuu dhiiga ilmaan Oromoo boossisaa jiru irra caalaan abaa'uuf mootummaadha. Dhugaa walitti himna. Liqimsaa hosinii ta'e. Akka wallaalaatti na fudhachuu dandeessa. Sammuun keessa siyaasaan nyaatamee jira waan ta'eef. Kan diinaaf karaa saaqee akka gorra'amu godhe abaa'uuf mootummaadha. Kan uummanni Oromoo akka gorra'amuuf akka ajjeefamu kan godhe abaa'uuf mootummaadha. Waliigaltee dhabuu obboloota lamaaniiti. Nagaan dhabamuudha. Diinni karaa ittiin galu hedduu qaba. Har'allee qaluuf deemaa jira jechuudha. Kana liqimsaa warri siyaasaan warra abaa'oo jaallattan warri mootummaa jaallattanii sirriidha.